aarri yookaan dallan sun amaloota hamaa keessaa isa tokko. aarri nama jaamsitee sammuu akka hin yaanne cufti. aara kee to'achuuf yaali. akkuma rabbiin guddaan jee warra yeroo aare if qabee fi warra namaaf irra dabru, warra dhiifama namaaf godhu, nama waan gaarii dalagu waan jaalatuuf aarii kee to'adhu, irra namaaf dabruu yaali. aaruun imimmaan buusuu fi gaddi meeshaa harka kennachuuti. namni yeroo hunda haaloo bahuuf yaadu namuma yeroo hunda namaa wajji wal dhabuta. namni dheekkamsa isaatiif ajajame safuu dhaba. aariin jalqaba maraatummaa yoo ta'u dhumtiisi ammoo gaabbiidha. aariin wallaalaa qofa biratti bakka qabdi, wallaalaa biratti itti fufti. aariin asiidii waan itti dhangala'u hunda gubee balleessu. aarri yeroodhaaf maraatummaadha, tura keessa ammoo gaabbiidha. injifannoon hundarra caalu injifannoo qalbii ofiiti. yeroo aarte if to'adhu, lubbuu tee qabi. kan si aarsu hundaaf dhiifama godhi, qalbii qulqulluun jiraatta. tasgabbaayi, hin aarin. aaruun sababa furmaataa siif hin taatu. osuma aartee kafalattee aara san bahuu dandeessuu rabbiif jecha if qabi, irra namaaf dabri. yeroo aartu hunda qaama kee to'adhu, bishaan obsaa dhugii if qabbaneessi. jechi ergamaa rabbii yaadadhu. akkana jee ergamaa rabbii, namni cimaan kan humna qabu, nama qabsoon cimaa ta'e osoo hin tahin, nama yommuu aaru nafsi ofii to'atee jee. jecha akkaan miidhagu kana fudhadhu. ammaas akka jee, tokkoon keessan bakka taa'utti yoo aare ka'ee haa deemu, yoo bakka dhaabbatutti aare haa taa'uu jee. Ibnu Qayyim akka jee, aara kee wal danda'uudhaan hidhi. aarri sareen wal fakkaata, yoo gallakkifte miidhaa baay'ee namarraan ga'a. Abii Dardaa'iin ergamaa rabbii gaafatee, yaa ergamaa rabbii dalagaa jannata naneetu naa himi jennaan, ergamaa rabbii akkana je'aniin, hin aarin je'aniin. atiis hin aarin, rabbiif jecha if qabi. yoo aarte bakka itti aarte sanii deemu, wudu'a godhadhu, salaati, shayxaanarraa rabbitti maganfadhu. namni fedhii lubbuu jala deemuu fi araada adda addaatiif aaruurraa nagaya ta'e waa milkaawee. muuminni lallaafaa fi wallaalaa miti, muuminni jabaadha. jabaan ammoo kan yeroo aare lubbuu ofii to'achuu danda'u sani. aara waan je'amu kopheen irra deemu, if jalatti gaddabarsi, hin aarin. namni yeroo hundaa'u haala gaarii irra jiru, kan gammachuu qabu warra hin aarre sani. aarri badaadha, nama jaalattuun addaan si baasa, wallaalaa si godha, booda si sheeneessa, hiriyyaa kee si dhabsiisa, rabbirraa si fageessa. hin aarin. yeroo aara qabdu san humaa hin murteessin, hanga aara buufattuu eegi, yeroo biraatti dabarfadhu. yeroo hunduma aarii duuba wal falmiitu jira, falmii booda ammoo lolaatu jira, lola booda ammoo miidhaatu argama. gaafa aara buufatte ammoo ni sheenootu. aarri kun qilleensa tokko kan afuufee ifaa sammuu nama keessaa dhaamsu. ati yeroo aarte lubbuu tee to'annaan diina guddaa tokko injifattee jirtaa beeki. hiriyyaan kee hiriyyaa kee taheetuma hafa. waan ati hin jaalanne yoo hojjetellee numa dogongore je'iituma irra dabriif. wanni yeroo aaran dalagan hundi miidhaa malee faayidaa hin qabdu. aara kee to'achuu yeroo jennu gonkumaa aaruu hin qabnu jechuu keenyaa miti. waan itti aaruu qabnuu fi waan itti aaruu hin qabneetu jira, addaan baafachuu qabna. aarri daangaa dabare cunqursaa fi miidhaa namarraan ga'a. gonkumaa yoo hin aarinis salphinaa fi gadi aantummaa ta'a. fakkeenyaaf osoo namoonni daangaa rabbii dabranii, ergamaa rabbii arrabsanii, osoo amantii ta'e arrabsanii aaruu dhiisuu fi isaan waliin waan isaan raawwatan san raawwachuun gadi aantummaadha, laafummaadha. walumaa galatti yommuu aarru miira keenya to'achuun tarkaanfii barbaachisaa fudhachuu fi furmaata fiduuf carraaquudha. tarkaanfii barbaachisaa yommuu jennu yeroo aarru sanitti osoo hin tahin, aarri eega nurraa gale booda waan itti waan barbaanne san murteessuudha. namni murtii kennu yeroo aaratti murtii akka hin kennine dhoorkamee jira. kanarraa kan hafe aara keenya qabbaneessuuf jennee miidhaa ofii fi namootarraa akka hin geessifneef qabuu qabna. hin dallanin, hin aarin,
rabbiin nama aarii ofii to'atu nu haa godhu.